nagarra caaluu nagawwa qayyuwa ka jiraata bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee sinii dhafaa baay'ee xiqqeeddoo yuutiif jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii kinoome akkanatti shafaafanatanii gaafa eenyummaa ofii fakkaatan namatti tola waan hin jedheefan qaba Oromoo koo warri maatiin haa ta'aa jirtan immoo guddaa galatoomaa isiniin jechaa miiliyoon dirribaa hidhamee jedhan ayyeeroo darbe wayii paantii dubartootaa hidhatee naannii jalatti hidhatee surree jiinsii gubbaarraa gadi baafatee namoonni naanii kaatanii aniyyuu bilbila keessaa argee naanna'een bilbila lafatti darbadhe baga si qabe baga qabame dhugaa dubbachuuf baga qabame tokko safuu safeeffata maalummaa dubartootaa kan cabse siidha baga qabamte siin jechuun jaaladha maaltu paantii shaamarranii akka hidhattu qabattuu shaamarranii akka hidhattu qamisi shaamarranii akka hidhattu naxalaa caammaa shaamarranii akka hidhattu shaashii dubartii akka hidhattu inni si godhe maalidha tokko jalqaba irrattis immoo nuti Oromoonii nuti jechuudha lafa gaariitti baay'ee keenya hin argamu fooloo godhee fi jala deemee ashaanguliitti kolfaa itti ergee kan kolfee fooloo godhee jajjabeessaa ture dhala kana guddisaa ture nuyi warri faarfatan warri sagalee waaqayyoo dubbatan warri dhugaa namatti agarsiisan fooloo isaatii waan tokko ittiin qaban sheeriin qaban inni garuu miliyoonatu sheerii gochaa koppiliingii gochaa hoolaa jechuudha har'a hidhameera hundi namaa yoo gammadeera Oromoon gammachuu isaa ibsateera siyaa galatu uffee tamasgeen jechaa jira eleechaa jira siniin jechuun jaaladha qo'ani kan hin jedhu paantii baattee kan finfinnee lixxe qabattoo armaa shaamarranii qabattee yookiin immoo hidhattee kan magaalaa finfinnee lixxe jechuudha inni kaan dhiigaan finfinnee lixe shigala inni kaanii paantii fi qabattoo harmaa qabatee osoo hin taane dhiigaan finfinnee lixe yaadi siin jechuun jaaladha inni kun isa kanadha osoo yaaddee baay'ee bareeda ture akkasumas immoo biyyoo nyaachaa nama turedhaati qullaa kee qulqulluu nama ashawaa keessaa kaachaa ture siidha kan carqii kukkutee nyaachaa ture siidha wanta nyaanne hin jiru wanta hin goone hin jiru bakka jirutti naa qabaa jedhanii haati kee dubbannaan haadha kee kan qaanessisiidha si isin beeku eessattan si beeka jedhee kanii haadha kee irraa dhukee kaasaa ture siidha abbaa koo dirriba deebisitii galchi gara warra shiitiitti jechaa kan ture siidha amma garuu seera suukkanneessaa ta'e seera karaarraa gore seera safuu hin beekne akka nama bilisummaa akka nama dimokiraasii baatee magaalaa guddittii galee magaalaa jajjaboonni keessatti argaman keessa lixxee har'ammoo harka seeraa lixxe kaa osuma waan baay'ee godhanii gaafa nuti maal deebi'i araara siifaa godhu jedhanii gaafa namoonni si gorsaa turanii ati garuu hallaa sanaa viidiyoo hojjechaa turte jechuudha kanas immoo iyyoo namoota baay'eedhaan maaliif kaayyoo keenya maaliif eenyummaa keenya xiqqeessa maaliif nu xiqqeesse maaliif gadi nu buuse jechuudhaan dubartoonni hiyyanii harka poolisii galchan itti kennan bagatti kennan baga qabamte nda'u inni kaan akkoo otoo dhiiga isaa dhangalaasu osoo dafqasaa buusu waan baay'ee dhabeera ishiin akkanaa immoo ishiin homaa nama hin barsiifne nuti ani yeroo baay'ee jechuudha dhalli dhufu maal barataa jechuun dhalli dhufu maal barataa viidiyoo kana silaa hin argaa boruunis akkasuma ta'a kan jedhu yeroo baay'ee wantoota garaagaraa gaafa argee jechuudha gaafa dubartoonni qullaa yaa'anii gaafa dubartoonni kana teeraa akkana duwwaa uffatanii paantii isaanii dirasii miidiyaa kana tiktookii kana irratti mul'isanii bifa paantii isaanii yeroo itti mul'isantu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kanamee karaa dhaloota abaaramaa
dhaloonni qulqulluunis abaaramaa jiru jechuudha. Safuu isaanii kan beekan, duudhaa isaanii kan beekan, haadhaaf abbaa kan sodaatan, gaa'ela isaanii kan sodaatan, waaqa isaanii kan sodaatan, safuun ganama kaasee hanga umurii isaaniitti kan isaanirra jiru sababa keessaniin qaana'anii. Waan sababa keessaniin akkatti galateeffamu dhabeera. Namnis sababa keessaniin qajeelummaan isaa dhokateera. Warra waan hin taane wanta xuraa'ummaa hojjetan jechuudha. Maali nu baddaa sirraa in turaa in bula malee namni gatii isaa dhabu jechuudha. Gatii isaa hin dhabu gafuusuun jechuudha. Inni ammaa miidiyaan kan kootii anatu yaada kana uumee hojjeta. Yaadni kun yaada kootii waan ta'eef rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Miidiyaan miidiyaa kootii rakkoo hin qabu. Bilbila kootii rakkoo hin qabu. Of danda'ee waan hin barbaade hojjeta. Asirratti jechuudha. Isa uffate kana bichaayyuu osoo hin taane miseensa isaa ta'e kan kaameeraa isa waraabu sun iyyuu qabamuu qaba. Kaameeraa imaaniin miliyoon dirribaayyuu qabamuu qaba. Seeratti dhiyaachuu qaba jechuudha. Osoo wanta gadhee wanta hin taane wanta qulqulluu hin taane tokko osoo namni kun hojjetu duuba deemee inni kaameeraa waraabaa ture sun akka seeratti nu dhiyaatu. Akka seeratti nu dhiyaatu. Yaada kooti kun. Maaliif gadhee fuuldura deemanii yookiin immoo gadhee duuba deemanii wanta gadheen sun hojjetu hordofanii miidiyaatti idiitti gochuun iyyuu inni kun iyyuu maalidha? Dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Poolisii magaalaa Finfinnee guddaa sin galateeffanna. Waan qabdanii seeratti nu dhiyeessitaniif wanta nama dhuunfaa kana seeratti nu dhiyeessitaniif bakka waan harka seeraa jala nu galchitaniif guddaa galatooma isinin jechuun jaaladha. Baga qabdanii baga hiitanii immalaa fi ta'uufii ga'a. Isa kanadha isinin jechuun jaaladha. Waan goonu tokko jechuudha. Waan goonu tokko guddina biyya lafaa yookiin immoo biyya lafaa kanarratti nama fuulduratti ittiin beekamtee argachuudhaaf jennee wanta waaqayyo fuulduratti hin tolu. Akkuma namoota fuulduratti gaarii ta'ee mul'an, namoota fuulduratti bareedaa ta'ee hin mul'anne wanti kuni jechuudha. Waaqayyoon fuulduratti bareedaa ta'ee hin mul'atu. Namni kun bakkee lamatti jibbameera jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee nuti waaqayyo kun waaqa araaraati, waaqa dhiifamaati jenneetu cubbuu keessaa baane keessatti ammas cubbicha keessatti deebina. Waan eeyyee waaqa araaraati. Garuu kutannaan waaqa araaraa osoo hin taane waaqa cufaati. Kana beekuu qabda. Waaqayyo araara naaf godha, waaqayyo dhiifama naaf godha, waaqayyo cubbuu konaa isa jennee jechuudha. Dhoqqee keessa jechuudha. Dhoqqee keessa achumatti deddeebina taanaanii waan inni dhiisa. Waan akkuma iddoo isaatti nu deebisu yookiin immoo qajeelummaatti nu deebisu achi keessatti nu dhiisa jechuudha. Gaafa sana nuti maal taanaa seexanii nu leenjisa jechuudha. Xuraa'ummaa nu leenjisa jechuudha. Kan isaan nu godhatan jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun nu barbaachisa. Wanta gaarii gochuun nu barbaachisa. Waan baay'eetu jira dhugaa tiktookii kanarra waan baay'eetu jira jechuudha. Waan ijoollee keenya biyya arabaa miidhu baay'eetullee jira jechuudha. Kaan ishii waan ishiin godhattu mana madaamii keessatti waan ishiin godhattu jechuudha. Hayaan waliif hayaannu biyyaaf hayaannu yoon kan hojjedheera ta'e nama kamiidhaan illee nasaa tuquu danda'a. Wanti nan hojjedhu kun fudhatamaadha jennee guutumaan guututti yaaduu qabna jechuudha. Isa kanadha sagaleen immoo jalaan galaa jira naannoo kana manatti hojjetamaa jira. Isa kana isinin jechuu jaaladha. Guddaan sin galateeffadha. Guddaan sin kabajaa. Eebbifamaa lammiiwwan koo kallattii hundumarra jirtanii niin jedha. Gooftaan koos na eebbisu.